بوفي دينيت لا يا إنيوما إني ربيع الشلم مستواك خيباسي نوانت مستواك الياسكم كوديت يديمو جرتانو كنازرت ودالما يركنو كاداما ودارما يا بل إنات مليلك بقيتي ناولت بقيتي أدلم إنا بمندنو እንደዚህ ነው በትክ ከአዳማ ወደ ሐረማያ ከአዳማ ወደ ሐረማያ Teacher, gaaffii tokkoon qaba gaafachuu nan danda'a? Eeyyeen dandeessa na gaafadhu. Amma arba tokko yoo firiijii kee gashuu barbaanne akkamittiin keessa galchuu dandeenya? Anoon beeku akkamittiin galchina? Salphaa ture firiijicha bannee arbicha keessa gashina. Ishii amma immoo harree kee gashuu barbaanne immoo akkamittiin kee galchuu dandeenya? Salphaadha ka firiijicha bannee keessa gashina. Lakki dura arba sasala kee gashine kee baafna eddasii amma immoo harree kee gashina. Amma immoo qalameetu aappii barzidee ishee kabajachaara ennaan bineensonni hundinuu dhaqan. Garuu immoo bineensa tokko hin dhanne. Eeyyuu Leencadha ka sababa bineensota hunda sana nyaachuu danda'uuf hin dhanne. Lakki harreedha. Sababii sila firiijii kee gashinee fi harreen karaa dhattu hin qabdu. Qaldii jalqabdee gurbaa nana. Qaldii miti. Amma silaa gaaffii dhumaa tokkoon qabaa kana duwwaan isin gaafadha. Galaana ceetanii iddoo wayii dhaquu barbaaddanii hin sodaatanii galaanicha keessa naachatu jiraa jettanii. Akkamittiin ce'uu dandeessu galaanicha? Dooniidhaan hin ce'a ka. Lakki dooniidhaan miti. Sababiin isaa immoo sila naachi aappii barzidee qalamee kabajuu dhaqeera waan ta'eef daattanii ce'uu hin dandeessu. Maalaasaa kun ijoo kottu beekati. Stupid number 99 teacher guide of the school. Maanni dingata harroo sitti tole gammadaa deemaarta isa iyyuu fetaa etteertoo. Baqqaluu beektanii ammati. Eeyyee beeka. Bakka har'a ishee wajjin qaxaroo qabna. Dhaqeenii sin jaalladha jedheen gaafatachuu dhaqaara. Baqqaluuma ishee gabaabduu tokko ni angaruu durba gabaabduu gaafan argu irra utaali na godha. Warra dhedheerootti rarra'e kasammoo erga irra utaalsi godhatee. Ana maaltu na dhibe dhimma keeti? Baqqaluu obbo Tufa sin jaalladha jedhee sitti immoo aarran dhufa. Ati na dinnaani garuu an cuffan sitti tufa. Baqqeeshin minaamineeshin. Oko dingoko Meemee eenyu medhee yoo maqaa kee qolaan maxeessi waame sitti tolaa. baqqee koo edina waam gaafata keetti na waamtume onnee makotu na dhangala'am Anaana dhangalaasu baqqee koo. tole dingoko maanni garuu arroo fiqirii inuma natti dhangalaafteem inuma natti lolaafteem baqa Anoomee waan sitti muuf jedhee. maalimmoo natti himtaa Anoomee gaafuma wal barree kaaseetu onneen koo iddoo lamatti tarsee ennaanati immoo dhuftee isa iddoo lamatti tarsee sana gidduu lixxee bakka amma onnee koo keessa jirta. ihi onneen kee tarsaadhaayi Maanni abboosiif immoo waa siin galuu isin dabbaruu yamma kana haasee sin jaalladha jechuu koodha bakka. OMG aniyyuu sin jaalladhan tureef sitti himuman sodaadhe malee Artis na jaallata jechuudhaayi. isan si jaalladhu iyyuu baay'een jaalladha Hello baqqaluu baqqeeshin minaamineeshin. Hello dingata sinjee kee halkan kana waan sitti himuuf jedheeni Lakki nan jenne garuu maal natti muufetteeti. nan ulfaa'eem na ulfeessiteem Ofii koofuun ulfaadhu maalin si ulfeesse ofii koofuu kiiloo 50 waa irruudha no.
Qaldii miti nan ulfaa'ee na ulfeessitee garaatti na afeera. Maal haasofti kuni? Siin immoo si hammatanii si ulfeessui? Ani hin beeku gaan ulfaa'eera. Ati kan si hammannaan ulfaa'eera jettee utuun amma immoo si bilbilee immoo nan deetta. An kana booddee sin beeku maqaa dingataa jedhamu sammuu kee keessaa forgeetii godhii maqaa baqqaluu jedhamu sammuu koo keessaa dileetii godheeraatii nagaatti. Isa bilbilaan irratti cufattee maanni yoo itti dhiifte nama biraadhaan inni na ulfeessiteef dhala malee kun rakkina maalii qaba? Namatu dhibe moo? Maan naabbii maaliif utuu sa'aatiin hin geenye mana barumsaa galte? Anoo ijoolleetu natti kolfee naan seennaan hin dhufe. Maaliif sitti kolfu immoo ijoollee? Barsiisaatu gaafa guddattu maal ta'uu barbaaddaa jedhee na gaafate. Maal jette re'aati? Dookteriin ta'uu barbaadaan jedhe. Atuu dookteriin taatee naan sitti kolfuu ree ilkaan isaanii irraa harca'uuti. Isaan kolfinee barsiisaatu dookterii maalii ta'uu barbaaddaa jedhee na gaafate. Oo kan ijaatte kati. Lakki. Isa immoo kan baqaqsanii yaaluu itti ka. Lakki. Kan ilkaanii etteerii. Lakki. Dubbachuu sodaatte malee kan gadameessaa jette. Lakki. Kan horii jetteerii kan saawwaa fa'aa maal. Lakki. Dookteera maaliin ta'uu barbaadette ree isa immoo? Dookteera kabajaan ta'uu barbaadan jedhe. Meemee gidduu kana ofumaan mana taa'aa jiraati hojjisnan dhabe. Mee kitaaban dubbisee naanna gaddisiisee mana boossisee boo'u asoosama wayinaa kennimee nan dubbisa. Hayi maal kanatu badaa ta'eerii hattee kitaaba maatisii fiiziksiin dubbistooti akka ajaa'ibaatti si boosisti yoo. What a generation! Ankaatee edda akka machooftee rafteetti oowwaadhuma kaatuyyuun fakkaattu. Edda baay'ee machaa'ee ture mooyi. Isa salphaa machooftee immoo biddeen hin tolcha jettee jabanaa miicaa oolteeyyuu. Waajjira ibsaa kanatti qaxaramuu fi kan itti gochuu qabdu amma ibsaa balleessuu qabda. Mee kanaaf muuxannoo maalii qabda? Waa'een ibsaa balleessuu rakkoon qabu jedhaa sinanoo nan baballeessa. Durii kaasee waa balleessuu nan jaalladha. Gaafa barannu durii anatu gabatee irraa balleessa ture chookii. Oo akkas taanaan baay'ee gaariidha. Eenyudha jettee matii maqaa kee? Maqaan koo Ibsaadha. Ibsaa taatee ibsaa nan balleessa noo jettaare ibsaatu ibsaa balleessa nunoo hin barbaannu kuftee taatii ba'i. What a generation!